tufaamunaani yeroo Minilik gibira galchi harka kenni har'aan booddee qabeenyi isin qabeenya keechan wali wannoo kiyyaa hoo jedhu sani hindi dee labsii baase seera ture. Diinni dhufaa jira, lolli nuti dhufaa jira, nuti lola barbaadan deemne lolli dhufaa jira. Qophaa'ii farda keetirraa kooraan hin bu'inii lugamni hin baafamii jedhee seera tumee lolee du'e. Yeroo sani tufaamunaan lola irratti du'e abebee tufaammoo qabanii niitii waliin gubanii ibiddaan gubate tufaan. Shubboo ejersaa kan jedhamu mummuranii ajjeesan, mummuranii harka miila tokko mummuranii hanga lubbuun baatutti mummuraa ture, mummuranii ajjeesan. Kan akka Galatuu Ejersaa amalee jaatanii suni akka seenaan agarsiisutti dhirsa obboleettii Tufaamunaati. Kuni fa'aatu ajjeefame Shaggar irratti. Hin gabbarru jedhanii garbummaan seennu jedhanii sila lolaniif kun ibiddaan gubate. Sarawwaalume kan jedhamu gibira didee jedhameetti qaccadhan garafanii ajjeesanii adaba girrifaat kan jedhamu qabu amma afaan dhufetti ajeja yookaan 30 yookaan 40 yookaan 80 amma lubbuun jirtutti hin danda'a san booddee hin du'a jechaa namni sun. Oromiyaa biyya koo meeqatti itti himame dhiigaan si tiksu jecha meeqa bahee dhabame.